guutamneen hafuura waaqayyooti waan ta'eef warra hafuura waaqayyoo eeggatan warra hafuura waaqayyoo obsaan eeggatan kakuutu dhalateeti. Maaloo iyyaatome kakuutu dhalatee jedha. Ani keessatteedha. Ana keessatteedha. Biyya koo keessatteedha. Daa koo keessatteedha. Kakuutu dhalateedhaame. Hallelujah. Ganama immoo waaqayyo waan biraatti nafaas saaqate. Kana booddee erga kakuun isinii dhalate, erga hafuurri qulqulluun dhufe, erga immoo kadhannaan kechan isinii deebi'e jennaan ayyaanatti sanaa jedhaa hirkadhaa isatti isin jiraachisa. Chaataata mee iyyaatuma akkana jedhame ayyaanattan jiraadha jedhaa kaame. Ayyaanni erga naa kenname jedhame waan mul'atu taane amantiin jiraadha jedhaa. Namni amantiidhaan jiraachuudhaaf hawwa jira. Abbootatti kan dhugaa baame sun maqaa Yesuusiin bara keef jireenya keetti irratti raawwatu. Hallelujah. Galata guddaa isaa Waaqa jiraataadhaaf ammayyuu. Kaffaarfannaa silaa waan isinitti maree amma raawwatee iyyuunni isa isin natti himtan. Hallelujah. Dhumarra ndiyoon fagoo si akka jechuusu nuuf hidhe qa'a. Maqaa gooftaa Yesuusin akka jechuu bira waaqayyo fagoo si haa ilaalchisu. Hawwiin keessumatti hin ta'in akka handaaqqoo. Maqaa gooftaa Yesuusin waaqayyo fagoo ija kee banee fagoo si haa ilaalchisu. Si haa ilaalchisu odoo hin taane si haa hawwisiisu. Si haa hawwisiisu odoo hin taane si haa dhaalchisu. Dubbiin hafuura qulqulluutiin hin akeechaan dhumne waan ta'eef hafuura qulqulluu itti dachaana. Ammayyuu itti dachaana. Efesoon boqonnaa 5:18 ka'umsa kalechaa ishii bakka godhanneet har'a garuu waan lamaan tokkoon isinitti agarsiisa. Kalee waan tokkoon isinitti agarsiise amma garuu waan lamaan isinitti agarsiisa jedhee yaada. የኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 5:18 ani kudashan irraan calqaba kaafaan amaariffaatiin an dubbisa. Kudasabde qofa namni naaf qophaa. እንግዲህ ጥበብ እንደሌላቸው እንጂ ጥበብ እንዳላቸው እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቁጥር 15 ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ። ቁጥር 17 ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። ቁጥር 18 መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ለምን? ይህ ማባከን ነውና። እና በመንፈስ ከተሞላችሁ በኋላ በመንፈሳው በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በእርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙ፣ ዘምሩ። ሌሊ ኦሮሜፋን ለኮምስ ኩደሰደ ይሁን ነው ማለት እንዲያው ኩደሸነና ነው ዱቢሳ ፋንታስቲክ አምባ ኦሮሜፋን አገፈዳ ኤጋ ተሚተከደደ ቢታል Halela ilalladda akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotaan ta'initti injiraatina lakkoofsa 16 guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'eef yeroon isiniif kenname otoo hin dabarsin itti hojjedha. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina. Odaasi Yesuus hafuura wallaalaa waaqayyo isinirraa haqatu. Gowwoota waaqayyo isinirraa rukutu. Odaa akkana jedhame ani jedhame jaalalli waaqayyo maal akka ta'e hubadhee baruun barbaada jedha. Wallaalaa ta'uun barbaadu jedha. Waanumtammaatti dubbatte kun maqaa Yesuusin isiniif haa ta'u. Dhugaatiidhaan machooftanii ofii wallaalinaa. Lakkoofsa 18 dhaqeenam. Dhugaatiidhaan machooftanii ofii wallaalinaa. Hoodisi eebbiseena waan of si wallaalchisu waaqayyo sirraa rukutu. Isaanis of hin balleessinaa waan nama balleechuun hin guutamina. Hoodisi eebbisa waanuma dhala namaa balleechuun hin guutamin maqaa Yesuusin. Lafti kun guutame waan baay'ee qabdi ammaa jalqabee maqaa Yesuus sammuun kee keechi kee hafuura waaqayyootiin kan guutame. Qooda kan hafuura qulqulluudhaan guutama. Qooda kan duratti sana galagalcheessaati isin immoo achas deebi'aa ta'u maaliidhaan guutamaadha? Hafuura qulqulluudhaan guutama. Qooqa garagaraatiif faarfannaa galataatiin. Faarfannaa
فارفنا غلطاتين ويدو فوراتينس والاركا فودا ويدو غلطاتينس والاركا فودا غراك سنكيسات فارفچا اچتي غراك سنكيسات فارفچا هو سيده بيسا افان كي كوفاموتي غران كي سافارفاتو غلطا غوفتا دغسيسا غلطا أبو مجان كنا كم تدبسا واقعي سياي بس دوكا أجمع تقول لك زابير كا كشوال غلا نسيباتو نتدبات أكو مسألة كينواتو أطول اللبامو نمنا فرو كل دانا غوتام أطول اللبامو نموني باي إمبليسابات أطول اللبامو فارفنان هاران التدبلم أطول اللبامو وردو غابا وسكي تشاتي مكا يسوس نابات سيف غلان نياتو غربيتشي كي غرغاري واو مكا غوفتا يسوسين هاليلويا كاوم سساكن غوني إفسون كاليتشا warra kalecha sinturree fi xinnoo shi daasas godhetan bira dabre garuu ittiin ta'u Efesoon jechuun Turkii ammaati. Efesoon ማለት yaahunaa Turkii ነች. Efesoon jechuun Piriskilaa fi Aqilaa irra dhaabbatee Phaawulos waldaa achitti kan dhaabe isa. Meqodooniyaa erga waliin ga'een booddee itti boqatee achitti waldaa dhaabee ergaa isaa immoo itti barreesse. Waldaa sanatti paastarii ta'ee kan achi taa'u Ximootiyos mucaa waggaa 18. Warra Efesoon kun waan rakkisaa isaa of keessaa waan qabanii fi Phaawulos waan isaan ittiin rakkatan kan waan beekuuf ergaa wayii itti hima. Dura maal jedheeni lakkoofsa 15 irratti akka warra ogeessotaatti deddeebi'aadha jedha. Nu'is Waaqayyo gooftaan bara kana ogeessa nu taasisuu barbaada. Mee gamaa gamanatti garagalitoo Waaqayyo ogeessa ta'e sin jedha jiree. Akka warra ogeessa hin ta'iniititti hin deddeebi'ina deddeebii barbaachisa. Na wanna ittiin deddeebitu kuni hubannaa si barbaachisa. Ogeessa ta'uu si barbaachisa. Afurri qulqulluun ofii isaatiif immoo afura ogeessaati. Akkamitti akka deddeebitan haleela ilaala beekaa hubadhaa jedha. Beekee beekaaqee ይለዋል እንደውም አማርኛ. Be carefully. bara kana keessatti nama ogeessatu galma ga'a. Seebbisu nama Waaqayyo kan sagalee kana dhageessu seebbisu. Inda bara jireenya kee Waaqayyo gooftaan ogummaa hafuura qulqulluutiin si haa gootu. Itti qeetii erga ogeessa taate namni ogeessi wayii beekaa jedhee jennaan bara gadhee fi bara gadheen ta'in addaan baasee beeka. Ogummaan wayii namatti fida. Barri kuni bara gadheedha, barri kuni bara milkaadha, barri kuni bara maalidha jedhee addaan baasee beeka. Namni bara addaan baasee yeroo addaan baasee hin beekne baay'ee rakkisaa. Isinitti mucoo akka waa isinii galuufan namni ogeessa ta'e yeroo bara waggaa gadhee shaggaa addaan baasee beeka. Amma dhala waaqa jiraata. Guyyaa sargiidha namni wayii gadi bahee ani badee oduu jedhee hin taati. Gaa'ela gooftaan eebbisu bubbee fi qilleensi raasu jedhamu ani badee koodeetiyyaa ani badee oduu jedhee namni kun marata moo addaan baasee beeku yeroo addaan baasee beeku guyyoota addaan baasee beeku. Ombi immoo ani badee jechaa gara awwaalaatti gaafa deeman gaa'ela gooftaan eebbisu bubbee fi qilleensi raasu oduu jedhee kun amma maraataadha malee nama qalbii qabu. Addaan baasee beeku just namni ogeessa hin ta'in bara gadhee fi bara gadhee hin ta'in addaan baasee beeku. Waan kana ta'eef waan hojjetu hin beeku. Seebbisu nama Waaqayyo. Bara hammaataa kana keessatti bara gadhee kana keessatti Waaqayyo ogummaa si haa gootu. Bara gadhee bara Phaawulos dubbatu caalaa bara Efesoonitti ergaan barreeffame caalaa bara kana keessa waggaa kana keessa yeroo ammaatti jirtu kanaaf of dura kana barri bara gadheedha. Maaliif gara dhumaatti deemaa jira waan ta'eef gadheen itti hammaachaa deemu. Hamaan itti admaachaa deemu. Irra bu'aan deemu. Maaliif bara dhumaatti deemaa jiru. Bara dhumaa kanaa jedhe Phaawulos warra Xiimootiyositti gaafa himu Xiimootiyos isa Efesoon tajaajilutti gaafa hime bara sadhumaa wan hundumti isaa ammaataa deema. Even namni of jaalataa ta'a. Namni araara jibbaa ta'a. Namni maal ta'a fafeetaa jedhee kan Phaawulos dubbate adadaadhaan itti dabalaa deema. Maalaa goonuree barri gadheedha. Joonni gadheedha. Waggaan wanna itti dhageessu waan gadheedha. Gadi baatu waan gadhee dhageecha. Katamaa wal dhaqxe waan gadhee dhageecha. Reediyoon yoo bante waan gadhee dhageecha. Hoo namaa wal agarte waan gadhee dhageecha. Waggaan barri kuni gadheedha. Yaa nama ogeessaa maal godheree jedha. Bara gadhee kana otoo of jalan dabarsen itti hojjedhaadhaa jedhe. Hodhu giddiin qabaatanii.
ormi waan gadee odeechuu namni wayii lafaa ka'ee raawwateeti har'aa calqabee ani waan gaarii hojjedha jedhameen jedhee. Hoodhaa seebbiseera. Har'a galgala kanarraa calqabee waan gaarii keessi hojjetu hafuurri Waaqayyo si haa godhu. Meeyyaatu maaloo akkana jedha ani waan gaarii hojjedha jedhameen. Maal jettan? Wanta gaarii keessaa tokko kanaan ta'e. Wangeela wanti gaarii. Ulfuudhi iyyuu maaloo ameen jedhama. Meeyyaatu wangeela lallabaa jedhaa kana. Dhaloota kan fayyisu wangeela kana. Hubannaa kan namaa kennu wangeela kana. Jireenya namaa kan haaressu wangeela kana. Wangeela gaariitti kan jijjiiruu gaalaa wangeela kana. Boonuma Waaqayyo si eebbiseera. Galgala kanaa calqabee hafuurri Waaqayyo waan gaarii si haa hojjeseesa. Nama siqinaa jiru gamaa gama namatti kennu har'aa calqabee jedhi. Har'aa calqabee hafuurri Waaqayyo si guutaa. Bara gadhee keessatti. Ati immoo kaatee hojjetta jedhaani. Waan gaarii hojjetta jedhaani. Wangeela lallabda jedhaani. Na haa ta'u kan jedhu jira. Bara gadhee keessatti har'aa calqabee maqaa Gooftaa Yesuus hafuura si hojjisiisu si ergeera. Chaataa taapasa. Namni hafuura Waaqayyo argate mirga isaa ol kaasee akkana jedhee ani immoo nan hojjedhaa jedhu. Maal jettee? Bara gadhee moo? Bara ammaataa moo? Bara haasofni namaa dhadhe moo? Bara hojiin namaa dhadhe moo? Foon ishee biseera maqaa Yesuus ishee hojjechiisa. Boolaaltaan ikoonomiin babbadaa jira. Boolaaltaan siyaasaan babbadaa jira. Boolaaltaan manaaminni babbadaa jira. Namni wayii garuu akkana godha. Kana booddee wangeela lallabaa jira. Rabajanti namasa. Kakakaka pasa palaba. Waanuma gadhee keessatti maqaa Yesuus waan gaarii si keessatti biqilcheera. Waggoota gadhee keessatti waan gaarii hojjeta. Otoo gargar hin kutin. Sadaffaan Waaqayyo maal jaalataa jedha addaan baasadhaa jedha. Awus kun jira. Jaalala Gooftaan qabu waanuma Gooftaan qabu. Waan Gooftaan jaalatu addaan baasa. Kan Gooftaan jibbu hojjete. Maal qabu gas eebbisi. Gooftaan jibbee kan seexanni jaalatu kan biyyi lafaa jaalatu. Hojjetina. Seebbisu. Har'aa calqabee afaan eebbi afaan kiyyaa hin raawwata taanaan. Foon seebbiseera. Waanuma Gooftaan jaalatu si haa hojjisiisa. Nama gammachiisuudhaaf qofa mati hante seexana gammachiisuudhaan namni biyya lafaarra hin jiraata. Namas gammachiisuudhaan namni biyya lafaarra hin jiraata. Namni hafuura Waaqayyootiin gaggeeffame garuu Gooftaa kiyyan gammachiisaa jedha. Namni Gooftaa gammachiisuu barbaadu jira galgala kana. Boorsee eebbisaa sagantaa kana isa dhumarraa han Gooftaa gammachiisu kan si hojjisiisu hafuurri Waaqayyo ol waaqarraa si haa gaata. Andi እውነት ልንገራችሁ namni waanuma guutameessa fakkaata. Waanuma guutameessa foolfoolja. Waanuma guutameessa hin deeffata. Namni araqee gittin godhee dhugee inaasaa hoggaa jedhu araqee deeffata. Tarsoo gittin godhee dhugeennaan isuma deeffata. Waanuma nyaata san deeffata. Cinaa'oo jechee fooliin isuma isa jaa. Namni waanuma guutameessa fakkaata. Fooliin isaatis haasofni isaatis amma nama waa guutame bira dhaqaa. Hoo kan kaati guutame cinaa hoggaa jechan isuma haasaa innis. Kasi guute suni kasi haasofsiisu suni. Waanumti si haasofsiisu suni waan Gooftaadhaan alaa taanaan har'a maqaa Gooftaa Yesuusin akka nama gututtuu nama rakkate sirraa marigateera. Akkaataan itti guutamtu akka baay'eedha. Oolmaa keettus guuta. Nama hadhaa wajjin guutan hadhuma san ta'a hadhuma san jecha wannoo jedha. Biyya lafaa keessatti ammaa kun televizyiinii ilaalee guutama. Kun feesbuukii ilaalee guutama. Kun hiriyaa wajjin oolee guutama. Waan ati guutamtu sun waan addaatiin si kaachisa, si jibbisiisa. Waan adda addaa sitti galchu horii sin eebbisaa irraa calqabe. Waan ammeenyaa si hojjisiisu sirraa kaaseera ameen jedhe. Raba hajati asappa raba jatu labassa. Jennaani akkana siniif haa ta'uu jedhe Phaawulostu jedhame. Daadhii wayiniitiin hin machaa'inaan simuu hin garaachu. Namni tokko feesbuukii ilaalee wata hin machaa. Televizyiinii ilaalee machaa. Reediyoonii gurratti qabatee machaa. Intinaa bira dhaqee machaa. Haadha har'a waan obsi wallaalchisu maqaa Yesuus sana. Waan hojjettu kasi wallaalchisu. Waan haasoftu kasi wallaalchisu. Gakee kasi wallaalchisu. Waan Gooftaan jaalatu
kan jibbu keessi wallaachis hool dargaggoota biyya kanaa hool hawwan biyya kanaa hool dubartoota biyya kanaa waasi macheecha sirraa gateerra. Hoolaa gaggeessatu mana Waaqayyo maqaa Gooftaa Yesuus karraa calqabee waan sammuu nama haduutu waan jilba namaa raasu waan nama macheecha waan hin taane nama haasuuf maqaa Gooftaa Yesuus haree sirraa gateerra. Namoota Waaqayyo har'a dubbii haasa'u dubbii Waaqayyo haasa'u itti dhiisan waan nama macheechu dubbii dhanaa machaanii nagariidhaan machaanii jiran waan maayagaanii machaanii jiran rakkina ikoonomiitiin machaanii jiran kun maalidhaa siyaasadhaan machaa'eera kun immoo waan nabiisaan machaa'eera kunis waan of siwallaachisu kana sirraa gateera. Narraa fudhadhu gidiin gabaatanii kasii wayyu ayyaana Waaqayyooti kasii wayyu hafuura Waaqayyooti kasii wayyu kennaa Waaqayyooti fannoo irratti karrarra ilma Waaqayyooti beeka nama maraataa olotaani nama wayii tursiitu ameen jedhu. Akkana jedha mirga keechan akkasitti haasa waanuma namachi jechuun barbaadu jedhame waan of na wallaalchisus hin barbaadu jedhame. Mataa keechan qabadhaame maqaa Gooftaa Yesuusin waan sammuutti dhageechee gurratti dhageechee obsi wallaalchisu sirraa kaaseera. Sirraa kaaseera. Waan Waaqayyoo kasi keechaa balleechi sagalee Waaqayyoo kasi keechaa balleechi dhimma hawwii ati jaalala Gooftaadhaaf qabdu kasi keechaa balleechi humna du'aa ka'uu Gooftaa Yesuusin sirraa haxaa'eera. Namni galata qabu Waaqaaf. ማባከን ነው አለ እኮ ጳውሎስ። ለምን በሚያባክን ነገር ትጠላለፋለህ? ጊዜህን በሚያማክን ኑሮህን በሚያማክን ጸሎትህን በሚያማክን ለእግዚአብሔር ያለህን እድል የሚያማክን ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር እያለኝ ነው አንተ ከህዝብ ላይ አቆማለሁ አለ። የሆነ መቃስ ነገር ያለው አንተ አመን እርጋጅ ነው መቃሲ ወይ ተመርጋ አባቃሲ ወይ ተረጋ ማለም ይጎፍታትና ዋን ጆሌኮ ኦፎላችሁ ተለቦደ ላኩቴራ ነገር አጃታፓስ ኔትወርክ ጋር ከዚህ ለመቃ ጎፍታ ይስዋታ ለሰራ ኩቴራ ለከነ መረነ መራተ ተከረተ ተገጨራሳ ተዋቀ ይራ ኩቴራ Biasa, canto tapasa, lahada biasa, isa tabi ya fati, kaliya biyoli tuwa kayo kaya mo, mora biya fati mo, minami biya fati mo, kasamu ke hadot, kanjeng ne kero siwalaitis, daraga entu ka siwalaitis, harra kalkale mana ke tiari baserwa. በመንፈሳዊ ጭኔ በዝማሬ እንዳትነጋገር ብሎክ ያደረገ ሰማያዊ ድምፅ ወደ አንተ ፍሎ እንዳያደርግ ፍሰቱ ወደ አንተ እንዳይመጣ የከለከለ ነገር ልመርቅ እግዚአብሔር ሰው ልመርቅ እጅን አንሳና ከዛሬ ጀምሮ የከለከለውን ነገር እግዚአብሔር ከፊት ያነሳ። እግዚአብሔር ጠዋት እየነገረን እኮ ነው። ይህን በዚህም ጀነት ወጠን ይቅረ መላይ ፉርማቶ ፊንጎን ብኔቱ በገላ ጎባቶ ከገለ ጀነት ሩምባ ፉፍነ ግን ብኔቱ በገላ አውርተን መፍትሄ ማውጣት ካልቻልክ ለምን በዚህ አትሞላ? ይሄ የሌለውን ነገር ወደ መኖር ያመጣል። በወይን ስትዋጅ ነው ካሶፍታ ፋማቱ ተደብደ ከዋን እንጂ ነገር ጅራት ወጁ ከነዋን ሙለ ዳከሙ ለቱታሱ ማል አሰገለካ ቦሉ ለማዋቃዮ መካ ኢየሱስ ክርስቶስ አከናም ሚናን ጎተራ ጎቱ ኦካሞ ኦካማ ዳባራ ጎቱ ዋቀራ ሰገለ ኩርሲያ አከናም ጃር ካነት ቢሻን ጎቱ አፎረ ጎሉ ጎስራ ገለገለ ሲያጎ Namun tak pura kenang bukan alta jenang kale cejene humna argate.
namni argachuu barbaadu jira. Namni argachuu barbaadu jira. Har'a galgala kanarraa jalqaba humna isinitti haa kennamu. Ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti warri amma humna dhabdan kun humna argattanii humna kan argattan garuu gaafa Hafuurri dhufee jedhe. Maqaa Yesuus nama Waaqayyo galgala kana abidda humna maqaa Yesuus fudhadhu gaal. Loolu taalaatu ayyaa ta'e humna Waaqayyo jira. Humni jiraannan dhukkubsataa fayya. Humni jiraannan okkolaatu fiiga. Humni jiraannan dhibaatu lafa dha'a. Humni jiraannan tuqee humna si keessaa baasa. Maal qabuun fuutee hiiteetu ameen ogaa jette. ኃይል ካለ ፈውስ አለ። የሰው ትግል ሳይሆን ኃይል ራሱ ያደርጋል። ጳውሎስ የሮሜ ሰዎች ሲጽፍላቸው ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው። ሁምኒ ዋቀዮ ተጠብሲሱ ፍንጀዶ አንተ ቡጃጀቹ ፍንጆ ሁምኒ ዋቀዮ ፈይሱ ዳፍደራ ሰብሱ ለማዋቃ ለርከ ከለቹ ካስ ሀራ ጨልቀበ ቡጃጃ ከስራ ካሱ ፈይነ ከሩፍ ከቻ ቀም ሁምኒ ዋቃ ፍለፈው መኮን መቃየስ ገራ ከዶ ሲያሰን Rabaja tapasa. Otola labaji una mon humna gutama wan defi, humna gutama wan defi. Ototani kena gizeto mame, humna wakayo tani mechashare. Naguti jitan toko lama sadi. Toko lama sadi. Afore shane sha. Mechasha. Naguti jana. Butama magaya Yesus. Butama magaya Yesus. Butama magaya Yesus. Yesus butama magaya Yesus. Rasul butama magaya Yesus. Rasul butama magaya Yesus. Ayina butama magaya Yesus. Namni butama jira kitin kabati. Atis butam tegal tekanon balal tengal. Azabi da tengal to fi kete butam tegal ta. Jijiram tegal ta makaya skotte ke fasu be afur si juru sutan. Akar usta tinggalin makaya fayyatu. Eka mana bada tinggalin makaya tu. Or se pisera humna dina tinan jatu sutar ke makaya. Shata pasapa. Maja ta pasa. Origa di fikira tume. Oligari fikina harka kecha wakati olkasa je kecha ndro fada gizya sani bicha haleluya gatani namoto tokko inkirkisa namoto tokko indubachisa namoto tokko lisani asufsisa namoto tokko mulata takarsisa namno oligari figu garu akanjiran namni tokko le kafe gizya sani bicha wasit nafa kecha siya araba kecha rabba sikirkisa gara kecha buwa kawaya usut makata oligari fikina achumatti anigana lallaba wante fi yero sagme haleluya jadato ya Toko Lama Yemekarasha Shabagala barabata kila basabalaba Kumna tujekona gutana Afasani kumna ya gutan Keche sani kumna ya gutan Afasani lesane dana gutan Olle sani kumna ya gutan Afara ya hasa makali Yesusin Wana basa mutarifu makali Yesusin Yadina. Baka dawatu masih buta deh, mak. Kulepnya, misalnya mata, afur kulung kafa setu deh, juga si basis. Oh boleh cakapnya buta kan kerkis suka dapat bus, pano, gologotan kalecha macam baku malam. Gila ras haleluya. Tiga ketinan, pano ketinan. Kau makai Yesus. Sempurna jecine juga si Yesus. Mungkin kawatin ada waktu serakai. Napa isa jette safar ke ditta safta. Allah ke ditta zinge chundan de chuna safta. Mekana jara haji gadi me jara kame. Nantu badamale se min jeru jara me. Ergamonni gofta ke Yesus Kristosi wan masirti mulla takala isa jubbile kala hindu batamo hinni istegena lakki kala sinje tanra kanisa kana nuwaya hindu banna fayyini arginera hindu banna Sogit makan sa hindubbanna, ifajirenya sa hindubbanna, humna fayyisu tof kecha kama hindubbanna, mirga kecha lor kasa me yato me hindubbanna jira. Kor minu mo kayo, ugawa ka jira. Inde wambra dubbachu, namni mo dubbata, ekonomis no dubbata,
ግን ጫላት ተከትሉበት ኦልማ ዋቀዮ ሲጎድ ጎልጎታ ረት ከራወተ ፈነው ረት ከሲረረ ዱበቹ ነው ፈረገለገለ ከነራ ጨቀበ ነራፎርሜ በቃ ጎፍታ ኢየሱስን አፋን ከፎ ዋቀዮ ተናፋ ታላ አራቀቀረ መነስ ወጋገሉ ያድናል ጀቻገላለ ያድናል ያድናል ይፈይሳ ጀቻደ ከልጅ ለኪ ነው ጃዴሻለ እጁንም ነው ይፈራተ ላይ አቶየ ያሜራ ጃላ ሁሉንም ሰዶጀን ይፈይሳ በክረክሩ ነጫሰሳ ማልዞ ለፍረተን ያራ መቃቦፍታ ኢየሱስን አፋንተር ምስራቸው በጭሮ ነው ቦታሞ ሃሌሉያ እንበታ እንበታ ወይ ቆርጨ ከዲ እንበታ ወይ ፈይሳ ከዲ እንበታ ከጴጥሮስ ዋንት እንበታ እንበታ እስንተከሽ ዋን ዋጋ ዘተ እንበታ አፉረ ቁልቁሉን ሰናከ ነገተ እንበታ አከና ማራታ ሲያዱ በሲሳ መራፉነ ዱሲኔ በሰሲናማሩ አማሰ ሲራ ጨምሰ ዋቀዮ አረጋገለ ከነራ ጨርቀበ ሰገለ ምስራቸው አፋን ከይሁተ ያድናል ጃላንተ ነው ይተርገሙሉ ጉዳር እንጃኒ ትከል እንጃኒ ታዞር እንጃኒ ይወደ እንጃኒ ካለ ምስከርከል ምናምን ነገር ያድናል ይላሉ። እናንተ መሪዎች ለመረቃችሁ ከዚህ በኋላ አፋችሁ ሁሉ እንደ ጨው እያጣጣመ የኢየሱስን ዝና ይናገር። መንፈስ ቅዱስ ከፍርሃት ያላቀነና ያናግራል። ስለማ ስለ ራሱ ስለ ኢየሱስ በከረጀራኔ ዋይ ኢየሱስን አሳዝናጋ ኦምትዲሴ አንተ ካማዲያሳ ኦምትዲሴ ሶግዳሳ ኦምትዲሴ በአንተ አሽፖሃሳ ኦምትዲሴ ዘይቲያሳ ነማዊቶ ከረጀራጆን ለነከቻ ሲቱ ከነከቻ አኒዋይ ኢየሱስን አሳ ugaw don la bajur wa kay go fana kazna ngere na ma torba ta bisaga akana ma rate te bon ngere la sisa wanja sama za ay so wasati ramba ja kala bas ne ya kala ni ka so chara asalto nandu ko ta de boya kala bajatias እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን እንዳሉ ማይጋሩ ከፈንፋለ ፈንፋለ ሞት ወይ አዋላኔ አዋላኔ ይከንከይ ሰሚ በየድን ከመከን ወደፉ የሰንዱ በደ ከንጀር ጅራ እሰቱ ቆርጨ ከንጀር ጅራ እሰቱ አባ ፉርማታ ከንጀር ጅራ እሰቱ ዲና አድፋ ከንጀር ጅራ ማላባጃት ያሰ አፋን ከበስራቸው ከና ጎታና ማላከነ ማራታ ያከበ ግዞሰዱ ወንጌል ለላጅራና ይዛላችሁ በኢየሱስ ጋራው አይወት ማጅራል ለትማጅራ ለምን ተቆጥቋት ነው ወላ ፈረንጅሬ ወይ ቆጮ ይማሳጅረ ማለም ይደና ማራዱ አንጀራ መንደር ወንጌል ሲን ደኔን ተም ሰፈራ ቃሉ አተው ሰፈራ ምናምን አተው ሐራጃል ቀበያ ከገድንጀር ወረጀን ታስፈቱ ዝራና አንጀራ ባከ እዳካና አንጀራ ትግረና አንጀራ ባከ ላዳዳዳ ሃሌሉያ 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 እጆይ ገዳሜ ስማካኒ ዋን ወረይነቱ ተውቱ ዝራ ወረይቱ ተውቱ ዝራ እናንተ ነመቶርባታ ይሰገረን አርገ ዋቀይ አካታ አዳት ተንሳንዲ በከና አንጀራ ምስራቸው ኮና አላለማና ራጃል ቀበያ አንጀራ ነሞተ ባየ ተርከሳን ትፈየና አንጀራ እቱም ሰታባየ ተርከሳን ትፈየና አንጀራ ሰተና ባየ ተርከሳን ትይባና አንጀራ ጉባኤ ወንጌል ከናታና ለለባና አንጀራ ነጊዜ ወደ አዳኒ ኮና ኢየሱስ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አዳኒ ኮና ኦቶ ያማ ሰዲ አፎረ ሻኔ ጃ ወርባ Bacura Francesa, Francesa, Arabajatila Basaba, Rambajatia Pasabula Bajatias, Erabagatia Parabajatias, Akanda Turutus of Tobusa Galevi, Era Furtamana Jarabakayo, Aritakotu Gurkera. በኢየሱስ ወንጌላውያን በሙሉ እንደ እሳት ይሆኑ። የእሳት ነበልባል አደርጋለሁ ካልክ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በኢየሱስም እንደ እሳት ነበልባል አድርጋቸው።
Yesus maqaa Yesus. Iya ture afurri Waaqayyo na dhufeera jedhame. እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል እናንተ አብዲዬ አመና መጥባት አካፍና መና ገፍለደ አከነ ማጀራ ዋቀይ ማታ ማነከ ፈኒት ነሞት ከዱጋም ባሰና እንጀራ ዋቀይ ከዚህ በኋላ ይሄ በመቶ በአምሳ ምናምን አይደለም በሺ የሚቆጠር ተንጋግቶ ይመጣል ይለኝ ከነሞ ምስራቸውን አፋን ከከች ጅራ አፋን ከከች ጅራ ነንዶ ነዱኩባ ዶንታ ነዱኩብሰታ ባይሳይታ ወዳንጀ ጃቦን ታጆራ ባሳይታ Kisah dontan setan ala kisah dia Yesus juga. Nama yang akan berdoa memang akan memerintah aku yang cerah. Segala saul kasih nara cerah. Lah jatiya bahasa para bajatias. Rabada nama sabaga jatias. Heda la bala baba mala bajatuka. Mala badani masa para baj. Ada mana waktu lagi angker bidar geran. Lah jatiya masa bala bala bajatias. Heda baga jatiya masa baba mala baj. Hada dana bala bajatias. Heda la baga kono maso. Mala bajatiya masa gila. Heda la baga kono maso. Lisan rupa di mata Yesus. Heda baga bala bala. Maska jatadasa. Heda bala bajatiya. Heda bala bajatiya maso. Ada la baga kono maso. Mereka kelukas, halau natal kami misracun asa jalan. Ya dengar, yang macam apa? Namanya fura Waaqayyo tani, gutame, jalan ni goyom sini berada berundang doju. Sini bisa ditingkatkan. Halau warisi goyom sudah siap talalu dah, siapa badan? Maka Gooftaan Yesuusin sini berada berundang dah. Cundan dari sini caca ada. Nama Waaqayyo na afuri mekkana jeritu. Harra jalqabe jira. Afura nan guutama. Warri jallina yaadu. Nagoyyom sun danda'u jira. Wal fuudhaa yaadu ameen jira. Inni bisa. Hojii argamootaa boqonnaa 8. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Harka koo kana irra kaa'uun hundinuu Simoon yommus harka ergamootaa nama irra kaa'amuudhaan hafuurichi akka kenname arginaan horii ergamootaaf fidee harka koo kana irra kaa'uun hundinuu hafuura qulqulluu haa argatu. Humna akkasii anaafis immoo hin kennaa jedhe. Phexros garuu deebiseefi kennaan Waaqayyo horiidhaan hin bitama jettee waa yaaddeef horiin kee si wajjin haabatu. Yaadni karaa kee Waaqayyo duratti qajeelaa waan hin ta'iniif ati dubbii kana keessaa hin qabdu qoodaas hin qabdu. Ameen. Isinitti hima. Ameen. Phexros namni Simoon jedhamu gara Gooftaa dhufuusaa arge. Simoon qalluudhaan ገንዘብ namoota baay'ee sassaabaa ture. Qabeenya nama baay'ee sassaabaa ture. Gaafa kana dinqisiifachaa gara Gooftaa dhufeen waan dinqii kana dhaga'ee gara Gooftaa dhufeetu Phexros faatti siqee. Phexros faatti siqee rabatee Phexros akka jedhe jennaan hafuurri si keessa jiru kun ayyaanni si keessa jiru kun akkanaa kennamuun barbaada. Isin harka irra gootan seexanni ni ji'a. Isin harka irra gootan hafuurri qulqulluu hin guutaman. Maaloo hafuura kanan bitadha jeetanii birrii walitti qaqqabadhee jira xinqolaadhaan walitti qabadhee namoota irraa gugguuree walitti qabadhee manni baankii tacanaannaqeera. Kaasnaan koo guutuudha waan birrii irraa hafaadha. Sammuu kootti nu kan qabne malee ayyaana keessa kan hin qabne malee waan qabeenya irraa hafaadha. Qabeenya fuudhee isinii laadha. Hafuura isin jirre isin bira jiru kana naa kennaadha jedhe. Hoogana Phexrositti garagalee amalakaakatiin kee ilaalchi kee jallaadhaa jee. Nu goyoomsuu barbaadanii mee yaadama hin danda'amu jedhaa gaana. Mirga jechuun kaasaa ammayyuu hin danda'amu jedhaa gaana. Namni kun rakkinni isaa maalini
ገንዘባን አፉራ ቁልቁሉ ቢተችው አከራቱተ ወረሶረ ሰማለ ይየጨከሽ ፈራኩን ስላላለ ቦልቻ አባ ቀበኛት ይላልባ ሆዶ አንተ ይየቾማን ቀብነት ነምከ ዋንከ ነመቱ ጅራ ማሎ ወንፎዳቶ ነራ ፍረዳ አራጫል ቀበ ፍሪ ኩንስኒ ፈከናማ ለከነጀራ ቀርሺዳ ደምቢታ ሙጀራ ጋማ ማለያን ቢታሙ አያኒ ወቀዮ ቀርሺዳ ደምቢታሙ አረዩኮ ወሮኒ ቀርሺዳ ኑራ ቢታጣ ጅረንጅሩ መቃ ጎፍታ የስነ ፍሩክ ነብይ ባሁዶች ቢታሙ ገራጃ ባገታን በደዋን ከነ እስንለ ገራኛቱ እስንለ ገራኛቱ የገራኛቱ ሆዳ ስለኔ ብቻ አራጫል ቀበ አፉራ ያለ ወቀዮ ቀርሺዳ ቢታጣ ኑራ ጀሩን ጀራን ለፈከራ ደሁ ገገተራ መቃ ማህጃት ያፓሳ parabajajas bitanna danito meya to akene gedame gisese de hinjani ga hojala tidak kama hojala አይቻልም በገንዘብ አይቻልም የኩራጃ ስሜት በኢየሱስ የሚመታ ማልዮ ለምን ገጠኒ ይኮርጃል ሰውየው መኮረጅ ፈለገ በአንዱ በገንዘብ መግዛት ሁለተኛው እኒ ተማሪዎች ምናልባት ክፍሊት ነው መከራ ባሱ ነው የኩራጃ መንፈስ ይመታ አሜን እየተባልታ ፋርፈና ኮሮጁ ለለበ ኮሮጁ ከለና ኮሮጁ ራጁማ ኮሮጁ ወልፉዳ ወከነገራነ አብኤራ አለራ ሲ ዋቀየ ጎፍታን ፎቶኮፒ በየከነረንተችዚ ኦሪጂናሊቲ ታ አኔ ኦሪጂናሊ በከንጀር ፍለተ እየታመና አጀራ አከሽ ፈራን ታውታው እንደንደ ቻኮ ፊኬቲ ገሩስ ያታሱ ወልፉዳ ከነማ ማራተ መካ ኢየሱስን አኮ ፊኬቲ ሲያታሱ ሰውየው አስመሰል ድራማቲክ ነው ወጋው ማልዮ ለአሜን ገተነረ ማልዮ ለአሜን ገተነረ እኔ ተንኮሊ ነምቲ ተከራዋን እንደ በርባደነት ፈካታ ዱራን ጥንቆላ ዳም በርጋታ እርገብሪ ዳልሞ ጴጥሮስ ማራ ቢተተ አቺ ደበሞ ቸረቸሩ ወደን አሲንጅም ላዳም ቢተ አሲትሞ ቸረቸሩ ወዳ አፉሮ ቸረቸሩ ጨርሰ ማለምን ገተነ ማዋካ ለፈከኝ ከመለ ቸፉሮ ቸረቸሩ ለማከነራ ዳይራ ነምዲ ወይና ራፉረተ ያሜናጃ ፉረተ ያሜናጃ የችርቻሮ መንፈስ የተመታ ይሆን አጠገባቸው ያለው ሰው እንደዚህ ገፋ አድርጉና ችርቻሮ ተመቷል ጅላኔ ጅምላ ቢተተነ ጅላኔ ችርቻሮን ጉርጉራቸውን ታፍቴር ቡይ ጅላኔ አፉር ወቀየ ጅላ ህንጎዮም ሰሞ ጅላ አታላይ መንፈስ ከዚህ ምድር ላይ በኢየሱስ ሚያደርግ ችርቻ ፕሮዶክተር አከለ በጅላቶ አረዳ ለፈከር አፎንዳ እፍራ መርሳቶች ላይ በመቃየስ እንደሚያጀራ ከነሎተ ጎዮም ሰው ለፈከር አረዳ በመቃየስ ማሊፍ አፎር ወቀዮ ህንጎዮም ሰው ስለዚህ በልባካች አይቻልም በለሱ አይቻልም ጴጥሮስ ከንጂ የሚጋረባል ጴጥሮስ ማንቴኒ አፋን ነምን በታየዩ ጴንጤቴ አኮቶሮ ጁረት ጀርግ ፍሳ ከቸር ፈቻል አንተ ጭቃለቻ ሂሊሊሊ እንጀራ ጴጥሮስ አይጀና ከዚህ ጥፋለ ማልጆ ለምን ይገጣል አፉራጭ ባባሪ ሲበለሽ ሰውዬው ራሱ ከዚህ ጥፋለ አሜን አጠገባቸው ያለው ሰው አጭበርባሪ ይጠፋል ወንበዴ ይጠፋል በጋየቱን ጅቱ ከት ይበለች ሁለተኛ ገንዘብ ነው ትግድልህ አበል ይረ ማለት ምን ይገጡ ማልታ ገንዘብ ነው ትግድልህ ሱማዎች ትርቄ አበል አሜን ለከነገራ ትርቄ አበል ይራ ጋር ዘና ብያለሁ አንተ እስቲ ተቀባቸው ያለው ሰው ዘና ዘላለ ሌላ ምን ይለኛል ልብ ቀና አይደለም ያ አንተ ለፈረጅ ትወድ ነው መገጠቀ ጀላቱ ወቀዩ ከምቤኩ ገራዳ አፋሞት ከራስ ቤካ ከራንከ ቀጀላ ሞት ይጀ ሀረ ወቀዩ ራጀቻ ጀር ገራና ሞቶ ባየነ ቀጀል ሰራጀቻ ጀላ ቀጀል ሰራጀቻ ሰብሱ ነው ወቀዩ መቃጎፍታ ኢየሱስ ደራቻል ከበ አፍሩ ወቀዩ ሲያቀጀል ለከለጀራ ያ ወቀዩ ጅራሜ ገራኪ የቀጀላ ታስስ ይጀራ ሶስተኛ ምን ይላል ዋና ነማ ወጀን ከነከቻ ቢቀራም ነመስጅና ጅሩኒ አጭበርባሪን ጨራን ቀምዱ
Wambadee carraan qabdu jiru. Namni hafuura qulqulluudhaan guutame wambadee carraa dhoowwa. Namni wayina irraa fudhachaa jira. Ammaan siif taa'u odoo hin taane atuu hin taasista kan biraa. ከዚህ እኛ ከምናገለግለው አገልግሎት እድል ፈንታ ጀቲ ሜቢ የቀልብ ይረዱ አያፈሩ ዋቀይ ኮርሴ ብሰራ አከና እንጀራ ዋቀይ ነሞኒ ባየለ ሲገለኒ ነሞቶ ባየ ቀልብ ጅጅ ነች ሰማንጀራ ዱካኔ ሰንከቸ ነዋችራ ዱባ ከነ ነመቸ ፉንቱረ ከነቲ ኑቲ ሙለተ ማለ ዋቀዮ ገራ ነሞቶ ባየ ያርጋ ጀራና ጀራ እና አፋሳን ከቸ ድሮኒ ያርጋ ጀራና ጀራ ዋቀይ Seebisu nama Waaqayyo warri jalloonni si goyoomsuu hin danda'in qalbii jijjiirrachiise. Hafuura qulqulluu mee iyyaatame hafuura qulqulluu jira kana kadhachuu dhafan jira amma waas dhaabbate kunuun guutamuu qaba jedhee mana መጽሐፍ የሚናገረው በግማሽ መንፈስ ሞላባቸው አይደል? ሁሉ ልሳን ላይ ይናገር ይችላል፣ ሁሉም ግን ይሞላል። ሁሉ ላይ ተነበይ ይችላል፣ ሁሉም ግን ይሞላል። ሁሉ ልሳን ሁሉ ትንቢት ላይ ይናገር ይችላል፣ ሁሉም ግን ይሞላል። አቦ ወንዱ ይጉተም ለሌላ ካለ ወላ ትጉተም ቶና ፍሮ ቁልቁሉ አታው ማለት አካታን ሳገርገን ከልሳኔ ያሰይ ቆፋሞት ያንተ ከሙለታ አርገ ቆፋሞት ያንተ ከረብቹ አርገ ደርወቻ ወት ከንጉተም ግን ኮቴንሳ ግቢ ከለከቸ ከሰን መቃ ጎፍታ ኢየሱስን አፍሮ ባቀየትና ጎታ ዋርገ ቀዳካ ዋርገ harka wayitu gubaa'ee kana jidduu jiru akkanatti samii keessa inni as keessa warqeetu coccoma ante warqee fakkaataa irratti gadi coccoma arraba irratti coccoma mataa irratti coccoma ija irratti coccoma maa'inni ammuma na fuula kiyyaan guuta ijoollee kunaan jira kan lafaatii watii kan waaqarraatiin guutanaan jechaa jira raabaa jaatii asaba maha jaatii abbaasabii shaaba baalaa baajatii as kan guutamu yaa guutamu kaa galgala kan Tolu kafura mesani tinalla bekuni sagale nalla bekuni kama waitu na dufera. Mahajati asa dufera. Rambo gasaka jatila bosa pe dufera. Harkira kani harko kuna anda dumecha waiti. Dumecha kana kecha kadi cocoba. Main minna dumecha tar gitu kun harka kafakatu harka kiyya. Afura kiyya. Ayyana kiyya. Kecha kadi cocoba jolle kiyya rati cocoba nanjere. Kecha ti cocoba nan kana fana rati cocoba lisani asan timbiti asan raja asan nanjere. Kani jarrati cocoba ija sani fitu mana mana nanjere wakai. Mata rati cocoba masrali fiya demo dumma dan insani guta nanjere. Kana rati cocoba fayina kolchen santa sisa nanjere wakai. Raba jati asaba. Raba jati rabas. Amma karachu fanjira. Duba sanjiru gutama. Asfundu askanjiru gutama. Kasagale kana dago munu sa huro gutama. Kuma gutama nindu kusatana kaya. Kuma hammata tenka karare amwaji duga kecha fayeto gala. Bili sabani galane. Araba jati. አገልጋዮች ይሞላሉ አንተ ዛሬ እናንተ አገልጋዮች በልዩ በሆነ ክብር ትሞላላችሁ። ዛሬ ማታ እናንተ አስገራሚ ሆነ የዘመኑን ምስጢር ሊገልጥ የሚችል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እናንተ ጋር ይመጣል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። አሁን እዚህ ጉባኤ ውስጥ ትሞላላችሁ። በማስተዋል ትሞላላችሁ፣ በጥበብ ትሞላላችሁ፣ በእውቀት ትሞላላችሁ። ዘሶ ፓታ አከከልካስ ሃሌሉያ አኪቆታኒ አሜን አኪቆታኒ ስላው ጌሰታን ነያተው ኦጌሰታን ጀራጋ ደቢ አከመራታ ሲፊክሲሱ ደንዳ namna tittibuutu sun garuu hafuura keechaa ba'ee foonitti deebi'ee waan ta'eef dhiisi. Amma akka maraata illee si qoo jabaadhutu obsi jechuun ofii keenyaaf qofa odoo hin taane kan biraati sif hin jiraanna waan ta'eef obboleechi keenya kan nu cinaa sunis innis guutamuu qaba. Garii wayi isin irratti raajaa namumti hafuura qulqulluudha nama qabame sunis namumti qabe sunis achumaan guuta. Itti dabree jechaadha. Achumaan akka elektiriikii achumaan tuqa. Gan dura lafa dhoofne dura walitti bubbuune simmeetaawii taane akka kan biraan rabbashne hafuura ganama hafuura banama bantee waaqaa sanarratti haasaa qabu ogummaadhaan sana haguutu meebii kana booddee namni of wallaalee lafa dha'u jiraachuu danda'a namni lisaanii dubbatu namni mul'ata argu abjuu addaa asuma taa'ee nama argutu jira asuma taa'ee ibidda kan uffatutu jira waan adda addaatu ta'a ayinataa tokkoo miti bifti isaa hojiin isaa adda adda waan ta'eef harka kee challachuu ol kaasa. Hafuura qulqulluu guddina Yesuus kan nutti ibsitu kinoo ani sii sagadeera
gombifamee ulfina sii laadheera. Dhugaa kee lallabsa kiyyaa miti. Osuma qabee saba kana ogeessa godhee misraachuu kee lallabsiisee humnatti godhee hamaatti gargar baafachuu danda'an kan taasisu bantii waaqatirra maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kana haa godhu. Ani wanatti agarsiiste saniif waan natti mul'iste sana waan natti himte sana maqaa Yesuusiin saba kana jidduutti waldaa kana keessatti raawwadhu. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii dhukkubsataan oduu fayyiin hin galin. Humna oduu argatiin hin galin. Kana saba kana jidduutti raawwadhu. Sagantaa xinnaa kana keessatti waan guddaa isaati hojjedhu. Coccobna hafuura keetii kun arraba irratti haa cobu. Coccobna hafuura Waaqayyo ija isaanii irratti haa coccobu. Harka isaanii irratti haa coccobu. Garaa isaanii irratti haa coccobu. Sammuu isaanii irratti haa coccobu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin yaa Waaqayyo Gooftaa lafti kuni lafa hafuurri qulqulluun itti dhufe. Ba'aala 50 guyyaa 50ffaa Pheenxaaqoostii dhufu haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus kana waan gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Harka keetti ol kaasa. Ani hamma kana isiniin jedhu hafuura qulqulluu hafuura feetan suuta jedha feetan iyyaa jedha gin asumaan namoonni lissaanii dubbatanii kunkuun raajii arganii kunkuun of wallaalanii kunkuun dhukkubsataa irra fayyanii bifni hin hojjetu gargar ስሜታዊ አንሆንም ግን ስሜታችንን ነክቶ ነው የሚያልፈው አእምሮአችንን ነክቶ ነው የሚያልፈው እና ወሬ ኬቻን ጉተማ namni hundisa hafuura qulqulluu keessata hafuurri qulqulluu nama tokkollee miidhu nama miidhame garuu wal qaban jengeen ogeessa inni akkama hakimiidha Yesuus iyyaatume ameen jedha kana hafuura qulqulluu otuma jettanii guutamtan har'a jalqabee faarfannaadhaan guutamtaa lissaaniidhaan guutamtaa raajiidhaan guutamtaa wangeelaan guutamtaa fayyinaan guutamtaa qorichaan guutamtaa ija keetti si bana waatee bana warroonni kanaan dura guutamtanis maqaa Gooftaa Yesuusiin hojii ergamoota boqonnaa afur irratti diggaame kan guute sun isin haa gootu diggaame harka keechan ol kaasaa lachuun maqaa Gooftaa Yesuusiin jedhame inni nutti dubbatame inni nuuf abdatame hafuura qulqulluun amma mana haa gootu hafuura qulqulluu amma mana goote sagalee keechan akka feetanitti feetan iyyaa feetan suuta jedha ana nan galchu jedha furri Waaqayyo amma si argata namoota kaan akka hin godhun beeku akkuma ofii fe'e godha akka ani irra eegeemati akka ofii hojjetu godha hafuura qulqulluu jettanii addaan hin kuttanii achumaan lissaanii asooftanii afaan keechan hin banama warri turaan asooftanii sin jalaa bale achumaan kan biraa isinii kennama humna guddaa tokkotu isinitti dhufa ayyaana guddaa tokkotu isinitti dhufa fudhattanii galtanii dhukkubsataan fayyaa maqaa Gooftaa Yesuusiin wanni amma afaan keechan hin dubbattan kun isin irratti raawwata hafuura qulqulluu jechuudhaaf addaan oduun kun jechuudha lakkoofsan hin taane tokkoon lama sadii Amen. 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 Ufajir 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 amen.
sokola bodola raba bana bana lagu tamajirani letsalu tamajirani rajuma tamajirani kalkama tamajirani ayana tamajirani kallahu tamajirani yanda sakata khabas rakaba masala rakaba masala tamajira dubartiin kun tamajirti guddaan kun tamajira ijoolleen kun tamajirti maskaa bajatu mahala bajatu as raba Hallelujah.